daawwattoota chaanaalii Akkoo English with Afaan Oromoo akkam nagaa qabdu jirtu bagi jiraattan. Okay, guyyaa dhasachuudha gaaffiiwwan ministirii bara 2017 barattoota kutaa ja'affaaf dhiyaate kan Ingiliffaa qabadheesiif dhiyaate jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti akka na wajjin turtan kabajaa isin gaafadha. Asumaan barattoonni kutaa 8ffaa argin kan naannoo Finfinnee fi kan naannoo Oromiyaas dalagee jira. Hundi keessanuu chaanaalii kiyya gubbaa argattanii dhaqaatii laala. Alright. Mee gaaffiiwwan andaloo kana ilaalateeti hanga danda'ame hangam takka akka deebisuu dandeettan yookaan immoo hangam takka akka deebisan of madaalaa irras baradhaa jechuudha barbaadachuudha. Alright. Paasii tokkoffaan paasii jalqabaa paasii dubbisa jira ani paasii highlight dubbise kanaaf isinis paasii seenatti dubbisa paasii kana agartan kana paasii lamatu jira lamaan keessaa kun kan jalqabaa ni mul'ata jechuudha. Kanaaf tokkoffaan maalidha? What do people use to talk to each other from far jechuudha. Kanaaf akkaataa paasii kanaatiin waa'ee foonii waan haasa'uuf jechuudha. Deebiin isaa tokkoffaan biitaa jechuudha. Lammaffaa the paragraph 1 line 3 refers to then paragraph tokkoffaratti line sadaffaratti maal ibsaa? Be friends and families jechuudha. Okay, friends and family ibsa jechuudha. Sadaffaan text paragraph 1 lines 4 means text jechuun kan isaa akkaataa paragraph kanatti maalidha? Routine-dha jechuudha. Wanta walii waa barreessan jechuudha. Okay, deebiin isaa eetaa jechuudha. Afraffaa what is the main idea of paragraph? Main idea paragraph kana maalidha? Main idea paragraph kana using a mobile to stay connected with others. Mobile namoota wajjin fayyadamu jechuudha. Walumaa galatti jechuudha. Shanaffaa how can we stay healthy and happy? Shanaffaan deebiin isaa A by balancing phone times with other fun activities kata jechuudha. Paragraph keetti argama jechuudha. Kana paragraph dubbisaati irraa argatan jechuudha. Alright. Gaaffii itti dhufu gaaffii speaking jechuudha. Gaaffii speaking jaaffamaadha. What is your favorite game? 9 deebiin isaa maata deebisee fi it is football jechuudha. Favoring kee yookaan immoo wanta itti jaallattu maali naan jechuudha. It is football deebisee jechuudha. Kana deebisaa biitaa jechuudha. Toroffaa hello can I speak tadida naan maata deebisee dash who is calling? It's me fayyine jechuudha. Kanaaf yes this is Talile who is calling. Talil taasoo naan na yes, this is Talile. Anam Talile matem jechuudha. Who is calling? Any the wala jirnaan it's me fayyine jechuudha. Kanaaf deebiin isaa kaminni sitaa jechuudha. Okay, saddettaffaan what is your idea about our classroom? Why class kenna maal yaada maal qabdu naan maal deebisee fi classroom clean classrooms are nice place for learning jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? Ta'a jechuudha. Alright. Sagalaffaa lammiin gaaffii gaafatee jaalani maata deebisee in my opinion we should not use mobile at school. It teaches our time and attention jechuudha. Maal jechuudha baadee akka yaada kiyyatti marumsatti mobile fayyadamuu qabna jechuudha. Maaliif jennaan it teaches our time and attention niyyaa kenna fi yeroo keenya nurraa fixa jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? C. What do you think of using mobile at school? Waa'ee marumsatti mobile fayyadamuu maal yaaddaa jedhee gaafachuu kanaaf deebiin isaa sita jechuudha. Kunnaffaa hawwiif boona wajjin haasa'e hawwiin boona maatteeni it is good to study at home than reading in the library naan manatti dubbisuu wayya library caale naan maal dubbisee boonaan no you wrong jedheeni dongortee ta'e jechuudha. Library is the quietest place to read jechuudha. Libraryin bakka callisaa itti dubbisanidha jechuudha. Kanaaf ABC yoo ilaaltan martuu yaada agrii lafa kaa'a. Kanaaf kan disagree tokkochi kaminni D jechuudha. Okay, kaitaan ammoo kudha tokkoffaan vocabulary part dha which is very simple by salphaa jechuudha. Tokkoffaan all the cows in the farm resemble each other. They all have the same color and size. Ka gurraachi kamini resemble jechuudha look like wal fakkaachuu jechuudha. Okay, kana deebiin isaa eetaa jechuudha. Kudha lamaffaa the liquid waste from the house in the town gets into the river and contaminated the river, the water. Contamination afaaromaadhama waa wayii faalamuu jechuudha. Okay, ni faalaa jechuudha. Kanaaf polluted na jechuudha. Deebiin isaa biitaa jechuudha. Contamination mabarraza jechuudha akka jedhamu sana jechuudha yookaan immoo balleessa jechuudha. Polluted na jechuudha. Kudha sadaffaan all school children have to obey the traffic rules. Obey jechuudha kabajuu jechuudha. Respect jechuudha. D. Kudha afuraffaa the driver has got injury on his shoulder.
Okay, shuferichi maal ta'ee jira? Miidhamee jira, injured ta'ee jira. Maal isaa irratti jechuudha? Qoma isaa irratti. Because of what? Shuddarii isaa jechuun qoma isaa irratti qomaa miti. Kana luqqee taa'edha afaan Oromoon. Okay, on his shoulder. Because of what? Because of car accident. Balaa konkolaataa irraa jechuudha. Therefore, he has gone to what? The physiotherapy for massage jechuudha. Just he has gone to what? The physiotherapy for massage jechuudha. Kanaaf deemni isaa kaminni injury jechuun heart jechuudha. Miidhamuu jechuun heart jechuudha. Damage wantoota meeshaadhaaf yeroo baay'ee yoo caccabu yoo miidhamu damage fayyadamna. Namaaf garuu immoo heart jennee namaaf fayyadamna jechuudha. Hiika wal fakkaataa isaa jechuudha. Okay. 15 ammoo bakka duwwaatti guutame yookaan immoo complete godhama jechuudha. Jechitti galee hima kana nu sirreessu yookaan immoo hima kana fit godhu kamii jechuudha. Kanaaf 15ffaan maalidha? The new roads in the city have a walk away for pedestrians ta'a jechuudha. Okay? For pedestrians ta'a jechuudha. Kanaaf deemni isaa maalidha? Ta'a jechuudha. 16ffaa there was a dash in his nose. There was a bleeding jechuudha. Okay? Funyaan isaa keessa maal ture? Dhiiga ture jechuudha. 17ffaa keep your environment clean. Put every dash in dustbin or basket jechuudha. Okay? So the answer is what? Garbage. Put every what? Put every garbage in dustbin. Garbage jechuun qoshashaa jechuudha. Qoshashaa hunda dustbin kan qoshashaa keessa kaa'e jechuudha yookaan basket jechuudha. 18ffaa I saw many papaya, orange and apple trees in his dash. He is a hard-working farmer. His farm. Ooruu isaa keessatti arga jechuudha. Farm. Eetaa jechuudha. 19ffaan grammar part jechuudha. Grammar partiin maal jalqabaa? My mother. My mother blank space to the market every Monday to buy fruits and vegetables. So, semi-parenthesis da kanaaf deemni isaa my mother goes. Third singularity waan taateef namni gochi raawwatu. Third singularity yookaan immoo she dha jechuudha. Kanaaf every Monday waan jedhuuf tense simple parenthesis jechuudha. Kanaaf deemni isaa be goes jechuudha. Hidamaffaa maal ta'a? I dashed in Sudan yesterday. I came back this morning. Kalee Sudan ture haadha ganama dhufe jechuudha. Kanaaf I was jechuudha. Past tense kunis jechuudha. Biita jechuudha. Hidamni tokkoffaan maalidha? Our final exam is next week. Qormaan kenna final exam kenna torbaan dhufu. You dash study, stop watching film. Film ilaaluudhaaf jechuudha. Stop. You shouldn't advise waan ta'eef you should study hard. Qo'achuu qabda jechuudha. Kanaaf deemni isaa si ta'a jechuudha. Okay. Kaitaan immoo diidamii sadaffaa. Okay, diidamii sadaffaan maalidha? I lived in Kenya for 7 years. I dash speak Swahili language. Okay, Kenya waggaa 7 jiraadhe. Kanaaf what? I can speak ta'a jechuudha. Si can. Okay, si can ta'a jechuudha. We blank space always wash our hands before we eat any food so we stay healthy. So we what? We must always wash our hands. Yeroo hundayyuu harka dhiqachuu qabna. Kanaaf deemni isaa maalidha? D ta'a jechuudha. Hidamii afuraffaa, hidamii sadaffaa deemni isaa C jira. Hidamii afuraffaan D ta'a jechuudha. Afuraffaan D ta'a jechuudha. Hidamii shanaffaan immoo this room dash every morning buys the cleaners. Kun waa'ee active passive jechuudha. Kanaaf deemni isaa kaminni every morning is clean jechuudha. Diin ammoo past tense waan ta'eef malee diin isin ta'a ture. Kun ammoo every morning waan ta'uuf tense simple parenthesis jechuudha. Formula tense simple parenthesis kan passive fayyadamna jechuudha. Kanaaf B deemni shanaffaan B ta'a jechuudha. Hidamii ja'affaan it is my opinion. Yaada kee jechuudha. I dash Wanchi ecotourism resort after 2 months jechuudha. Okay. Akka pilaanii kiyyatti torbaan lama booda bakka Wanchi ecotourism jedhu kanan deemaa jechuudha. Kanaaf fuucharii waan ta'eef will visit tanaan hidamii ja'affaan kanaaf aataa jechuudha. Alright. Hidamii torbaffaan maalidha? From blank space afaan Oromoo before he learned English and he is good in afaan Oromoo now. So afaan Ingiliffaa baratan duratti maal barate? Afaan Oromoo barata jechuudha. Kanaaf kun tense kamini tense past perfect jechuudha guys. So from had learned naan D ta'a jechuudha. Hidamii saddeettaffaa if you heat water at 100 degrees Celsius it dash. Kun zero condition jechuudha. Zero condition jechuun gama lamaan iyyuu if close main close kan maal ta'u qaba? Simple parenthesis ta'u qaba jechuudha. Gara lamaan jechuudha. Kanaaf deemni isaa A boils ta'a jechuudha. Barattoonni baay'een D yaadanii deemni isaa A ta'a jechuudha. Hidamii sagalaffaa my father would have bought a shoes if I dash first in the class. Okay, kunillee condition type jechuudha. If main closing kan dura dhufee jira amma if closing kan barbaada jechuudha. Kanaaf
main closing keenya maalidha perfect conditional jechuudha kanaaf if closing keenya maal ta'uu qaba had run kit ta'uu qaba jechuudha past perfect ta'uu qaba jechuudha kanaaf deebiin isaa kaminni beta jechuudha okay so demaffaan maalidha she rarely eats egg and never eats meat she usually eats vegetables so the underlined words are adverbs of what adverbs of frequency jechuudha okay jechuun kun maalidha adverb frequency dha jechuudha isaan kun jechuudha all right soddomii sadaffaan ammoo soddomii tokko hanga soddomii tokko soddomii lama soddomii sadii baay'ee wanni hin jedhu hin mul'atu haa ta'utii wantichi waa'ee paragraaf jechuudha paasajii lama faa jechuudha paasajiin waa'ee nama sadii haasaa waa'ee namichi tokko jira seenaa isaa gabaabinaa jechuudha nama wayii ture namichi suni saree fi harree qaba jechuudha okay harreen dalagaan isaa isa wajjin laga deemee waan garagaraa baatee fide jechuudha sareen ammoo guyyaa guutuu mana eegaa oolte jechuudha akka seenaa himtu jechuudha eegas gaaf tokko ammoo halkan hattuun dhufnaan harreen iyyite akka namichoonni ribaa ka'uuf jechuudha sareen ammoo halkan san guutuu rafaa bulte jechuudha maaliif ennaan guyyaa guutuu waan waa eegaa turteef ni rafte hin dhageenye jechuudha kanaaf harreen halkan guutuu iyyaa turte eegas ammoo hattuun baqate jechuudha seenaa isaa gabaabinaa kana fakkaata jechuudha seenaa isaa kana dhaabannee ani shiitii isaa bakka birarraa kan fudhadhe shiitii biraa akka ilaala jechuudha deebiin isaa 31ffaan biidha gaaffii isaa ilaaluu dandeettan isin akka jiraata jechuudha 32ffaan deebiin isaa siidha 33ffaan ammoo maalidha why was the dog asleep because sareen maaliif raftennaan the dog didn't okay he was watching the house all day guyyaa guutuu eegaa waan tureef jechuudha kanaaf 33ffaan adha jechuudha ግማሽ አድርጌ ጅራቹዳ ሶዶም ያፍራፋሞ who came into the house at night gara mana kadhufa maada hattu jechu zatiif jechu kana ሶዶም ያፍራፋን deemisa sita jechuudha ሶዶም ይሸነፋን which one is wrong action of the man in the story gochi action badan history kono seena kana keesste maada namichoon harreen iyyinan ni tume jechuudha sun dongol guddaa jechuudha maaliif akka tumen beeku jechuudha garuu harreen kan iyyeef jechuudha hattu dhufe iyye malee akkana ni iyyine jechuudha watti gabboo maan jiru okay hattuun baqatee jira jechuudha garuu ammoo maaliif iyyitee akka yaadasatti jechuudha harreetuma jechuudha kanaaf dongol guddaa maada sana jechuudha kanaaf deemisa the man beats what the donkey naan 35 deemisa eetaa jechuudha okay 37ffaan ammoo sorry 36ffaan maada writing part dha jechuudha which one is correctly written interrogative sentence question gara gaaffii deebu kan sirriitti barreeffamedha deebiin isaa see when did you go to Jimma yoom deemtedha deebisaa siitaa jechuudha all right 37ffaan maayidha which one of the following is correctly written statement kan sirnaan barreeffaminni 37ffaan D I always go to the library kanaaf 37ffaan D taa jechuudha 38ffaan which one is an example of descriptive statement yookaan immoo sentence descriptive jechuudha description jechuudha way describe jechuudha kanaaf deebiin isaa B Arfasi has beautiful long black hair jechuudha haal kana nam tokko describe jechuudha kaitaan ammoo martuu waan garagaraa isaa jechuudha so deebiin sagalaffaan which one of the following is an example of narrative sentence okay narration jechuudha waa way narrate jechuudha seenaa way seenessu jechuudha kanaaf deebiin isaa kaminni D the first computer was invented long time ago yeroo baay'ee narration tense past tense fedhamne narrate gochuu kanaaf deebiin isaa D jechuudha kan dhumaaf afaan immoo which one of the following sentences could be a top sentence kanneen keessaa top sentence ka tokko binni A jechuudha maayidha the food we eat is our source for vitamins and proteins jechuudha kan hafi kun martuu maayidha support sentence fi conclude sentence jechuudha kana fakkaata jechuudha magaalatti gaaffii kutaa jaaffaa gaaffii baay'ee salphaa fi bareedaadha kan kutaa kan finnetti qormaataman ammoo ganaa kan laalu jechuudha innis gaafa guyyaa kibxataa kan qormaataman jechuudha duubatti fi isaanii kanaaf barattoon kutaa jaaffaa carraa gaarii isin hawwina ammas kutaa roffaaf qopheessa 8ffaafis qopheessa hundi keessan gaafa waan nama dalagaa yoo irratti deebi'aa laala funduraaf isin fayyada waan ta'eef jechuudha guyyaa gaarii isin jechuu barbaada channel kiyya please subscribe like share gootan malee hindi isinaa mee hagam akka argattan koomentirratti ammoo na beeysaa gaaffii isin irra hin galle immoo isin deebi'aa kan qabuuti naaf himaa jechuu barbaada hundi keessan nagaan tura bye bye